alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi galanni si haa qabu. Namni rabbii ofiititti boone abbaan keenya rabbii isaatitti booye. Dhuguma rabbiin rakkataadhaan dhagaa. Dhuguma garaa qulqulluudhaaf hin dhagaa. Dhuguma abbaa keenya kanaa dhagaye. Wallahi yaa rabbi galanni si haa qabu. Yaa rabbi galanni si haa qabu. Bar rabbiin of gataa rabbiin gatu jedhani. Wallahi dhasi mucaa erga samuunati Su'uud Arabiyaa keessatti hidhamee tumamee wallahi العظيم jechuudha. Yaa rabbii kiyya galanni si haa qabu. Yaa rabbii baga abbaa keenya kana gammachiifte. Wallahi manguddoon kun manguddoo nama guddaadha jechuudha. Wallahi dhasi yaa rabbii kiyya galanni kee hin badin. Akkasuma ijoollee keenya warroota mucaa kanaaf gargaarsa godhanii bira dhaabbatanii nasbee isaa baraaran. Wallahi wanna akkanaa kana ijoollee keenya ulfaadha. Rabbiin ammallee bakka isin baaftanii akkasumatti dachaa godheetti isin haa kennu. Wallahi dhasi ummanni keenya kun ummata. Wallahi dhasi rabbiin bakka buusee miliyoona godhee isin haa kafalu. Nasbee biliyoona bittan jechuudha. Mucaa kana nasbee isaa bittanii wanna kana meelaalaa asin durallee murtee mucaa Suudii keessatti guyyaa akkana morma isaa baafna jedhamee murteen itti murtaa'e. Rabbiin nama achi asii isaan beeyne obboleessa isaatitti fidee nasbee isaa baraare. Ni obboleen kiyya. Mee rabbii keessanii jedha laala. Wallahi bar rabbiin namni garaa qulqulluudhaan rabbii isaa kana kadhate wallahi yoomiyyuu irraan dhabu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa rabbii galanni si haa qabu. Inni guddaa waan an dubbadhu wallahi lazim alhamdulillahi jedha. Abbaa keenya haadha isaa obboleeyyan isaa firoottan isaa ummanni hundi gurgursa hundaatu yeroo mucaa sana akkasitti tumee birree jechuudha beekamaa ba'a. Wanni kun biyya keessattis biyya Yaman keessatti illee biyya Suudii keessatti illee biyyoota hunda keessatti babal'ataa jira jechuudha. Wantoonni akkanaa Suudii keessatti babal'ataa jiru kun namoota akkanaa kana warroonni Suudii keessa jira xoqqomanii of keessaa baasanii gubuudha jechuudha. Dhugumatti isiniin jechuudha. Har'a nasbee namaa kukkuteetiniin ajjeese erga jechuun isaa sun wallahi waan fokkataa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatichaa naannoo Munaarii Danfura kan jirtu nagaa keessanii jechuudha. Wallahi baay'ee gammadee jira. Ani gammachuu daangaa kana hin qabne gammadee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasbeen gaafa rabbiin si baasu malee hin baatu. Utuu akka isaati mucaa kana mucaa kana jiru kana jechuudha. Nasbee isaa baasee wallahi lazim baga rabbiin nasbee isaa baase baga rabbiin nasbee isaa baraare baga abbaa keenya san rabbi gammachiise abbaan keenya sun wallahi lazim rabbi isaatitti waan qabu jechuudha. Mee kun suuraa irratti argitan kana manguddoo namnuu gargaaruu danda'u inni ka abbaa ofii gargaaru haadha ofii biyya hambaa kana keessa barahaa kana keessa hoolota eegaa jechuudha. Ru'oota eegaa gaala barin beeyna obboleeyyan keenyatu achi keessa jira bar waan isaan keessa jiran beeyna. Obboleeyyan keenyatu jira akka mataa kiyyaatti obboleessi kiyyatu jira. Fira kiyyatu achi keessa jira. Adaadaa kiyyatu achi keessa jira. Gaala eeganii achi keessatti bishaan hin jiru. Yani qabbanni takka hin jiru jechuudha hin beeytan ijoolleen Suudii keessaa. Wallahi baga rabbiin keessa baase obboleessa kiyya baga rabbiin keessa baase abbaa kiyyallee abbaa keenya kanallee manguddoo keenya kana baga rabbiin isaan gammachiise. Wallahi du'aan ummanni godhan tokkitti illee lafan buune alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin nama garaa qulqulluu rabbii isaa kana kadhate. Wallahi yoomiyyuu irraan dhabu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa rabbii galanni si haa qabu. Yaa rabbii galanni kee. Inni guddaan namni tokko yeroo rabbii isaa kadhatu garaa qulqulluun kadhanna. Wallahi yoomiyyuu dhabu. Har'a mucaa kana zaalima harkaa baase alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin galanni haa qabu. Har'a fuula ifaadhaan isa argine haasawullee daddaboo. Video kan alhamdulillah baay'ee jira nagaan baay'ee jira jechuun isaa kun waan nama gammachiisu jechuudha. Baga rabbiin keessa baase obboleessa kiyya abbaa keenyallee baga rabbiin isin gammachiise. Dhaamsi ani qabu otoo na dhageeffatanii ka jedhan taate akka carraa takkaas lamas ta'utu jechuudha. Na dhageeffatuun oolu jedhee yaada. Namoota ati Oromoo, ati Amaara, ati Tigiree, ati Jinni, ati maali jedhamee uummata Oromoo irratti fakkeenyaaf ani Amaaraadha jedhe uummata Oromoo irratti akka fakkeenyaaf Yaman keessatti loon akkanatu ta'aa jira. Garuu ka miidiyaa irratti mul'anne miidiyeenatu jira jechuudha.
كميديا رتمولن هنگا كنا مجا كنا ربين باس نسبة إسا كنا براروف ملقا جتشا نسبة مجا كنا براروف ميديا رتمولن ميديا رتقديس مالي كدوكاتي جرو كنسبة إسا بكن تاني تباسا هدو تجرو جو وروني سؤولي كيس جرو نموتو يو إجولي أك نموت أكنا كنا مالف نقول رج كيسا سلا مسكينة كباجراني سلا كت أرق دلغتي ماتي في جيري بيتي سو في جيرو هدي نسبة في جيرو يو قباني من هداتي في تاجراني كاني ماليو قبان نميتش كان موتو يو ماليو قبان ربين يموتو يو حما إني مجاها كانت تبتي كانت جعلا إسا تبتو جرا حما إسا درري كان موتو ربين الدنيا رد إسا دررو جرا مجاه واي سياسان بين مجاه جگ أجي كان سنين بين كوني واني أكنا يديبون إسانف ijoolleen keenya sootii keessa jirtan ta'ee yaman keessa jirtan biyyootuma kam keessa jirtan kophaan deemin nama wajjin hin dalagyaani namoota akkanaatti irra bilisa ta'a. Amma ijoolleen xixiqqoo takkatu amaara akkas goonettee viidiyoo waraabaa jirti. Abdii culullee eenyutu qabsiise? Mucaa dhiyoo kana qabame eenyutu qabsiise? Lakkii jarana kalaas mucaa kana rabbi nagaan baase kabbiraatitti deebin inni mucaa kana rabbi nagaan baase ijoollee xixiqqoo takkaa nama akka argutti viidiyoo irratti suutii keessa jiran na fakkaata amaaraan tokko nu bira jira kana yani viidiyoo wal waraaban barkunillee dogongora guddaadha. Nutis amaara akkana goone jettee waan hin taane keessan seenina. Rabbiin haqa isaa hin baasa jechuudha. Namichi amma mucaa kana darare kun buutten isaatti raraadha. Namarratti hamaa yaaduuf hin deemina. Maaliif rabbiin isaa kafala. Wanni ati gooti yoo ati keerii dalatti yoo ati hamtuu dalatte hundumtuu hin ta'aaf guyyaa eeggatti malee. Namichi sun amma 20 rayyaala 25 yookaan 20 argatee miti. Waa tokko keessa isaan jirtu. Waa tokko keessa isaan jirtu. Maaliif ree? Haqa namaa nyaate. Haqa miskiinaa nyaate. Haqa ijoollee daa'ifa mana arabaa dalagatanii nyaate. Barakkitti oollee akkitti bullu nutu beeka. Akkamitti akka hojjannee finnu nutu beeka. Hamma dadhabnu nutu beeka. Isin amma yaada akkitti ijoolleen mana namaa dalaganii fitan mallaqaan hin beeku. Inni har'a 25 yookiin 30 yoo haa ta'u rayyaala jechuudha. Waa tokko keessa isaan ooltu. Takki ittiin dhugaa, takki biyya ergataa, yoo biyya ergate balaa wayiitii rabbiin zarii isaatitti haa buusu. Haganuma haqa namaa nyaate jechuudha. Hin beekamu. Yoo suutii keessa illee ittiin jiraadha yeroo xiqqishoo ittiin jiraata. Haqa namaa nyaate barakaan qabduuf. Barakaa takkan qabdu. Barakaa isaa rabbiin godhin jechuudha. Rabbiin isaan barakachiise. Maaliif dhugumatti namni haqa namaa nyaatu dunyaan isaan barakattu. Bakka rabbi isa baasee obboleessa keenya nama keenya bira ga'ee jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Maatiin isaallee abbaan isaallee innillee har'a dirri isaa kanaan rafee bula. Dirri isaa ququrxamee meetii koo manatti lashkoo jedhee abbaan isaa suni akkasitti bu'ee uummata boojise suni baga rabbiin keessa gammachiise. Nutillee uummanni Oromoo warroonni hedduun dadhabbii kana keessa ooltanii harka keessa naqattanii jettan rabbiin jasaa keessa isin haa kafalu. Duniyaa isin achii baaftan rabbiin bakka isin haa buusu. Duniyaan teessan baraka haa godhattu. Wallaahi laziim namni rakkoo gizee rakkoo keessa nama bira dhaabate wallaahi laziim nama jechuun nama gizee rakkoo yeroo ati rakkattee girjettee qurur jettee nus beenteessi keessaa bahu hiddisan
والله ربي ركو كيسن إسن حباس ربي الدنيا آخر اللي إسن حاجة متشيسو قمتا أسمع ولين دعاء انتي هاجين ما مالي فوجتني نتي نمني كينا yeroo bawwadda bayaa yeroo galus adda galaa garuu amma akkasii miti jechuudha. Gizeen hin sodaachisa. Gizeen sodaachisu maal obboleen kiyya kophaa deemuu nafti biyya ambaa keessattis ta'ee biyya keessattis ta'ee bakka namni maaliif hin ulfaata jireenya ulfaataa jira. Jiruma tana qaala biyyuma ambaatittis qaalufti hin dalaganna malee bakka hin dalaganna laalla malee utuu dalagoo dhaamne utuu fakkeenyaaf dalagoo dhaamne bira jenna. Garuu hin dalaganna alhamdulillah rabbil alamin waan dalagannuuf hamma kana obsa qabna. Namni amma maaliif nasbee namaa ajjeesuuf deema sababuma kanaan jechuudha. Duniyaa tana jechuudha kan nasbee namaa kana baasuuf deemtu. Yaa Rabbi waan akkasitti irraa nurraa qabi yaa Rabbi kiyyaasiidha. Mee bakkuma jirtanitti du'aa walii haguunuun du'aa godhaa. Tuutanii tumaan namuma arrabsitanii namallee arrabsina. Ijoollee bishaan nuuki yeroo haasa'ee jedhu kokkeen tun na boodiyoo haasaa xiqqoo haasoo jechuu kanaaf naman arrabsinaa uumaa namaan godhu arrabni wallahi tuyte isin kuta arrabni yaani ati yeroo nama arrabsitu bakka namni si abaaru sun tuyte si kutee si abaara fakkeenyaaf yoo nama tokko arrabsite namni sun garaa qulqulluudha yoo si abaare wallahi abaare miti fudhattee deemta barakaan argattu. Namoota amma waa haasa'an akkuma inti jala deemtanii hin arrabsin jiru addunyaa tana hagam jiraatta nama arrabsita hagam jiraattani hammati jiraattu hagama kana jiruu gabaabtuu jiraachuu tana firii ta'ee jiraadhu jaalalaan jiraadhu gammachuun jiraadhu qabaattullee dhabdullee quuftullee beelaftullee jiruu makkamuu gammachuun jiraachuun barbaachisaadha fuula kee ifaadhaan jira yeroo hunda yoo fuula guurtee yoo maal jettee yoo jinni jettu waa takka dhumaa siin qabu coggaarra makeetti si gubata yeroo hundumaa gammachuun jiraadha rabbiin gammachuun isin haa jiraachisu kanaafuu namarratti namatti irratti immoo hamtuu yaadinaa kana jechuudha kanaaf wanti isinin jechuu barbaade obboleessa keenyallee rabbiin isa baasu irratti alhamdulillah baay'ee gammada uummanni hedduun gammachuu isaanii ibsatan yeroo gaddisallee gaddisaa ibsatanii jiran yeroo gammachuu namoonni hedduun hin tu'e jedhanii dubbatanii mucaa immoo umriin dheerina rabbiin namallee umrii isaa dheeressuu rabbiin nagaa maatii isaatitti nagaan galchee nagaan isaa fuula ifaadhaan abbaa isaa haadha isaa obboleen isaa rabbiin isaa argisiisu jenna ani wanni qabu kanuma namoonni yaada yoo qabaatan komantii keessan kaadhaa haasofni keenya taane yoo jettanillee komantii keessan kaadhaa isin jechuu barbaada asuma viidiyoo kiyya please hamma ammaatitti na jajjabeessuu keessaniif immoo guddaa takka galatooma baay'ee isin galateeffadha alhamdulillah rabbil alamin asiin nageeyyuu keessaniif iddoo takka baay'ee tokko isin galateeffadha inshallah amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagannaa turaa yoo yaada qabaattan yoo qeeqa qabaattan yoo gorsa qabaattan illee ahlan sahlan isin irraa fudhadhee jira dhaamsin ijoollee kennaa ijoollee suutii keessa jiranii dhaamu jabaadha of eeggannoo godha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh